nuti jedhe faranjichi tokko warra Yahudaati haga hijaaba kana kamma Itoophiyaan ergizee hundarraa maraatu tokko gartanii mana barumsaatti ijoollee irraa mul'isu seera addunyaa irra hin jirre seera mana barnootaa irra kan jirre ka biyyoonni akka Ameerikaa biyyoonni gamtoomanuu biyyoonni guddatan jedhamanuu biyyoonni tuffii islaamaa qabanuu yuunivarsiitiif mana barumsaa hunda keessatti hayyamanii jiru. Ka salaanni hayyamamu yuunivarsiitii guddicha addunyaa ka Itoophiyaa yeroo hundarraa maraatu immoo haga ammaatti hijaaba mulquun uffata mulquu miti hayaa mulquudha qaanfii ejjannoo namooma safuu aadaa mulqu malee carqii miti hijaabni. Hijaaba mulquu malee haga hijaaba kana dubartirraa mulqinee fuula qur'aanarra dhooyinee islaama jaamsinutti karoora keenya fiixan bahu jedhe faranjichi tokko. Hijaaba kana isirraa mulqinee isii qullaa dhaabna waan silaa jarri arguu qabdu immoo qur'aana irra gadi dhooyina jedhe hijaaba kana. Hijaabni bara wantoo miti hijaaba huccootii mi bara. Maatii tokko diiguuf waa sadii jenneeni tokkoffaan maatii diiguudha. Maatii diiguu keessatti haadha mataa keessa rukutta awwaluma dubartii takko itti oomishtu lafaa kaatu dubartii qur'aana irraa qullaa taate hadiisa rasuula rabbii irraa qullaa taate tasafuu irraa qullaa taate ta aadaa duudhaa gaarii ummanni kaleessatti dhufe irraa duwwaa taate ta ejjannoon isii karoorri isii adeemsi isii fedhiin isii hawwiin isii akkuma faranjiin godhattu waan moodeelistii warra moodeelii jettee ilaaltu uffatarraa nyaatarraa sochirraa adeemsarraa karoorarraa haasawarraa kana hundarraa qullaa gootee gad xuruurtee gaafa dubartii akkasii san oomishte ilmoon saree jedhanii mire bishaan biyya irraa of fakkaata bishaan biyya mirraa of fakkaata ilmoon leencaa akkuma leenca jedhan ilmoon sareellee saree mataati isiin akkanatti sooshaal miidiyaa dhuyidee haraama dhuyidee haraamaan dheengi'amtee haraama uffattee haraama keessa gangalattee ol kaate gaafa heerumtee haadha namaa taate ilmoon isiin baaftu tamin har'a ijoollee keenya shamara keenya waan irratti dalagamaa jiru maal har'a sooshaal miidiyaan lafti maas miidiyaan manni barnootaa kolleejjiin dirreen xayyaaraa hospitaalli hoteelli bakka hundatti meeshaan guddichi hawaasaa rukutan dubartii ta'e bakki jalqaba kanaaf hawaasa tokko mataa keessa rukutuuf hawaasa tokko dhabamsiisuuf jalqaba maatii diiguu keessatti haadha mataa keessa rukutu ummanni haadhaan kufe ummanni manaan kufe ummanni ilmaaniin kufe ummanni guddisa ilmaaniitiin kufe hawaasa dugdi cite oromo maal jetti bishaantu dheebotaa ibidda dhaamotaa gudeedatu cabee macureetu dhangala'ee jette oromoon akkasitti oromoon dur